Yommutti diigamuu dallaan abbaa kooti antaa'een ilaalu wanaaf dhaala kooti dhugaan fiira kooti yommutti sarbamuu mirgisaa bakkooti antaa'een ilaalu anaaf qaama kooti dhugaan fiira kooti falmadhu yaala baakee jalliftee maateessaa falmadhu yaala baakee sammuun koo namanuu guddeen soobaa nyaachuu ko hale kalorma furachu media teknologi kam leer TV hezichan gini kenya kan kon ramade ko jefterti sinako gata kenya bujar atin segentar kumawasa kumni hawasa torban ti biya to kan sini dia kumni hawasa ko mo yado ta hawas ni romba kan social media hawas ma fi aku kan yado ni namon ni heddun dubbatan kan gulan le yo kinamo kawanne kan sini dia wan kan ke samo man romo malto kabafi halli ummata romo ganta kenya tammo wajin torti gari yada kan rattammo ugada hawas ni kenya samo mas mida mudanda kan boda samo biyati sanke satiga kamni haman kan demo fi wakanan belli hamanis kan darana mo ni heddun mudandan bala lola kana namo biyatin addunya yoromba kana sababa ni kureni fi Russia atif jecha addunyaan qurrarra cufatte turte hato yoromba kana mo sadarka biyatin gagama hama keessa jirtu kanatti ammoo maaltu falaa waan jedhani yaadota hedduu hawaasa qabanneetii dhufni hanga tumur saganta keenyatti ammoo wajjin tura ni maali biyya san keessatti kan jedhuufi Furmaanni biyya san keessatti lolli deemaa jiru kana immoo biyyattii san caccabsuuf yookiin immoo biyyattii san balleessuuf yoo ta'e malee biyyattii san irratti ammaa kana hamaa hambeeyyi deemaa jiru yookiin immoo TPLFifis waan gaarii miti. TPLFifis waan gaarii miti. Abiyyifis ammoo wanni kun waan gaarii miti yookiin biyyattii saniif illee ammoo waan gaarii miti jechuudha. Kana dura baatii 13 gaafa lolli kun taamaa ture uummanni keenya akkuma beekamutti sangaa fi keessaan humnaan illee biyya teenyaaf ni duuna biyya teenyaaf ni duulla jechuun namoonni hedduun Miro fi ibsachaa turan hamileedhaan deemaa turan jechuudha. Amma kana ammoo wanni sun ta'amaa kan jedhamu irratti ammoo yaaddoo guddaadha. Abiyyi Ahmad illee yeroo ammaa kana yaaddoo hamaa keessa jira. Maaliif jennaani lolli kuni jalqabe malee xumurri isaa akka maal ta'e hin beekamu. Gaafa jalqabaa fi yookiin ammoo kana dura baatii 13 gaafa lolamu Abiyyi Ahmad immoo humna qaba yookiin biyyattii san ni cabsa yookiin naannoo Tigraay san ni cabsa jechuun humna ofii qabu hundatti duulchisee kallattiidhaan ofiifis duulee keessumaan akkuma beekamutti Yemililek zamashaa jedhanii kallattiidhaan duulanii osoo inni hin hafne duulanii keessan biyyattii san gaagama hamaarra fidanii jechuudha. Amma ammoo wanta kana jiraa jenna Abiyyiinis humna akkasii qabamoo hin qabu. Amma Abiyyiinis humna akkasii qabamoo hin qabu. Abiyyi waan akkasii ammoo humna akkasii qabaachuu hin danda'u. TPLF lolan irratti bane jechuun kan of sosobaa turan kan wal sobaa turan jechuudha. TPLFis ammoo gaafa duraas araaraaf osoo hin taane hanga humna ofii jabeeffatanii hanga kallattii danda'anii qaamonni isaan gargaaran hundi hanga isaaniif humna dabalataa kennanitti kan sassaabachaa turan jechuudha. Kanaaf ammoo Oromoo waan kana keessatti maal ta'uu qaba? Amma dubbiin ijoon nuti ilaaluu qabnu bakka tana jechuudha. Oromoo waan kana keessatti harka keessaa fudhachuudha qaba jechuudha. Waan kana keessaa Oromoon harka fudhachuudha qaba. Sababni harka keessaa fudhatuuf kaleessas kan duule kan du'e kan achitti ammoo dhiigni ilmaan achitti dhumanii kan ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo gaafatuman ammoo TPLFis biyya ofitti galte biyya qabdi jechuudha. Ilmaan haati hiyyeessaa haati ilma gadi baastee ergitee achiin dhabde haadha ilmaan Oromooti. Waan kana keessatti bu'aan naannoon Amaaraa argattee jira. Baatii 13 keessatti gaafa lolli kun taamaa ture naannoon Amaaraa bu'aa argattee qabdi. Bu'aa argattee hin qabdu. Naannoon Tigraay bu'aa argattee qabdi. Bu'aa argattee tokkollee hin qabdu. Bakka bu'aan tokko hin jirretti yeroo ammaa kana maaliif lolli kun lolama? Lammaffaa ammoo lolli TPLF yookiin ammoo amma akka biyyattiitti ta'amaa jiru kun qaama dantaa aangootti wal dhabaa jiranidha malee qaama dantaa ummataatiif jecha wal dhabanii miti jechuudha. TPLFis naannoo keenya ni bulfanna nuti biyya san qabate jechuuf qaama aangoodhaaf jecha ilmaan hiyyeessaatiin lolaasaa jiran jechuudha. Abiyyi Ahmad ammoo biyya saniif yookiin ammoo biyya sanarraa waan kana deebisaaf osoo hin taane aangoo kiyyarraa maaliif na buusan jechuuf ammaa kana kafalmataa jiru jechuudha. Ummanni Oromoo ammoo hawaasni Oromoo bal'aan ammoo yeroo ammaa kana maaltu nu barbaachisa?
hanga dandeettanii fi akka danda'ameen kallattii dandeettanii waraana keessan jabeessitanii isinis ammoo akkuma beekamu waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee hundarraa yeroon cimfamee kara fuulduraatti deemuu qabullee amma jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii duraan fudhatuuf yookiin naannolee duraan qabatu walitti kan fuulduratti deemuu qabu yeroon tana. Carraan kana dura dabre yookiin ammoo baatiin 13 darbe keessatti waan wal fakkaataa waan wal dhaa yookiin ammoo waan hin ta'u jechuudhaan burjaajaa turame keessatti amma immoo sanirraa barannee waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa kara fuulduraatti cimsuu qaban. Uummanni Oromoo sammuu kan beekuu qabu waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessuu qabaadha jechuudha. Furmaanni Oromoon qabu kan Abiyyi fi sarka dhawuu dhiifne. TPLF fi sarka dhawuu dhiifne. Yeroon kun yeroo furmaanni uummanni Oromoo harka wal qabatee biyyattii san keessumaanuyyuu furmaanni biyya sanitti waaraan dhufuu danda'ullee jiraannaan waraana adda bilisummaa Oromoo jabeeffatee Oromoonis humna ofii godhachuu danda'uudha jechuudha. Lolli kana boodatti aanu TPLF achirraa dhuftee biyya sayyoo qabatte lolli itti aanu TPLF fi Oromootu wal lola. Amma sababni TPLFinis hin deeggarina jechaa jiruuf keessaa uummanni Oromoo sirriitti hubachuu qabdan waan kana sirriitti irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Hanga xumuraatti ammoo yaadota kana barbaadifnee irratti ni deebina irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa hanga xumura sagantaa keenyaatti jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaa sababni dhaggeeffataniif ammoo bu'uurri yookiin ammoo lolli kun deemaaf jiru kun maali? Xumurri isaa hoo maali? Wanti ammoo TPLFinis hin deeggarina yookiin ammoo uummata TPLF yookiin kadhume isaa dhumu kan jiraate isaa jiraatu sababa kanaaf ammoo sagalee ta'uuf hin barbaachisu kan jennuuf ammoo sirriitti dhaggeeffadhaa ammaa kana isiniif himaa jirra jechuudha. TPLF fi yeroo ammaa kanatti humna TPLF ta'anii yookiin sagalee fuulus TPLF ta'anii yoo TPLF dhuftee Finfinnee akka qabattu taate lolli itti aanu akka haarayaatti waraana adda bilisummaa Oromootiif yookiin TPLF ammas bifa haarawaan humna biyya qabattee fi humna ofii qabdu saniinis ummata Oromoo yookiin immoo waraana adda bilisummaa Oromoo kanarratti duulti jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromootti gaafa duulte ammas Oromoo fi TPLFitu wal lolatti deebi'a. Yookiin ummata Tigraayitu lolatti deebi'a. Sababni isaanis ammoo isaanis lubbuu wareeganii wareegama qaaliidhaan bakka san dhufan waan ta'aniif jechuudha. Gaafa kana lolli kuni kam kara gamitti deema TPLF fi Oromoonis akka jalqabaatti eegalte lolli haarofni banama. Sababa kanaaf TPLFinis gargaaruun hin barbaachisu jedha. Lama sababni Abiyyi hoo maaliif hin barbaachisu? Abiyyi gargaaruun hin barbaachisu jechaa jirruuf ammoo itti aansine Abiyyi yeroo ammaa kanatti Abiyyiin biyya san keessatti tokko Abiyyiinis taanaan eenyuunis biyya san keessatti hanga har'aatti hoggaa afuriif biyya san keessa jiraatee jira. Sababni biyya san keessa jiraateef yookiin ammoo qaama sadaffaan qabu. Qaama sadaffaa isaa wajjin dhaabbatee isaaniif dahoo kennee isaa wajjin jiru hin jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti jechuudha. Sababni isaas ammoo Abiyyiin eenyuun dhaha? Uummata dhahamoo? Waraana adda bilisummaa Oromoo soqa jechuudhaan uummata keenyaaf fixaa jira, guyyarraa ajjeesaa jira, mana hiyyeessaa gubaa jira. Giddu galeessa keessatti argaa jirtan jechuudha. Eenyu akka dhahee eenyu akka dhiisu walii wallaale. Sababni isa wallaaleef ammoo tokko ijoolleen amma gadi baatee waraana adda bilisummaa Oromootti makamte kun qaama uummataa keessaa bahan. Qaama uummataa caalaa dhimma siyaasaatiin hin baane dhimma quuqamuu yookiin ammoo madaa'uu fi jireenya dadhabuu irraa eegabbaanii jechuudha. Dhimma siyaasaatiif gadi hin baane beeka. Dhimma aangootiif gadi hin baane waraanni adda bilisummaa Oromoo mirga isaa sarbame mirga namummaa akka ittiin sarbameef jechi gadi bahee ammaa kana bosona jira jechuudha. Sababa kanaaf biyya san keessa turuu danda'e. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kana dura yookiin ammoo jaarraa bara 1991 baqatee biyya Eertiraa keessa jiraachaa ture. Sababa maaliif biyya irra sanii ba'e? Sababa siyaasaati. Namoonni yeroo san jiran hundi waa'ee siyaasaatti waan deemaniif dhimma kana dhimma siyaasaatti waan hirkisaniif hidhannoon sun dhimma siyaasaatti waan wal qabatuuf jecha qaama sadaffaa keessa ta'anii yookiin ammoo sabni biyya naannoo sanii isaanii wal dhabdee qabdu biyya Eertiraati. Itoophiyaadhaan kan wal dhabdee qabdu Itoophiyaadhaan kan akka diinaatti wallaalaa turan Eertiraadha jechuudha. Eertiraa keessa qubatanii Eertiraarraan seennee biyya san cabsuu ni dandeenya jedhanii waan karasitti amananiif achi keessa taa'aa turan. Siyaasaadha jechuudha. Har'a ammoo qeerroon biyya san keessa jirtu waggaa afurii as kan hidhatte kun jiraachuu dadhabdee. Biyya baqachuu osoo hin taane jiraachuu dadhabdee mirga jiraachuu dhabdee
kara bosonaatti baate ummata qaama ummataa keessaa kana yoo jedhu ijoolleen bosona jirtu san qofa osoo laalle ummanni biyya keessa jirus ummanni baadiyyaa magaalaa keessa jirus ammoo miira san keessa jiraachuu dadhabe qaala'insi jireenyaa hammaate yeroo ammaa kana qaala'insi jireenyaa caalaa sukkaarri takka kiiloo birrii 100 jedhani yeroo abbaa isaa ayyeessaa wayyamoo yeroo abiyyi wayya jechuunis ammoo waan kana irratti kompeer godha namni jechuudha. Amma ammoo gaafa TPLF garanaan deebitu uummanni Oromoo miidhama hamaa keessa seena Abiyyis deeggaruun qabdan TPLFis deeggaruu hin qabdan uummanni Oromoo jechuudha. Warri girrisaa irratti ni deeba. Uummanni girrisaan ammoo girrisaa waan kana keessa harka deeffachuu hin danda'u. Fakkeenya hayyoota jechuudhaan maqaa hayyoota nyaachaa kan jiran keessumaan iyyuu alaabaa TPLF qabatanii yeroo ammaa kanatti hiriira bahaa jiranii jechuudha. Hayyoota jedhanii namni of fuuldura bitti beekan. Kana jechuun harroota malee hayyoota miti jechuudha jechuudha. Kana beekuu danda'uu qabna uummanni Oromoo. Yoo kana hin beeknetti ammas waanjoo gabrummaa saba kanarraa buqqisuun danda'amaa hin jiru. Uummanni keenya ammoo waanjoo gabrummaa ofirraa buqqifna gaafa jettan ammoo kallattii itti deemtan dhaabbadhaa ilaala. Kallattiin itti deemuu qabnu maali? Furmaanni biyya tana fidu maali? Waaraa kanaaf ammoo maal ta'uu qabna? Nuti ammoo aarsaa akkamii kafaluu qabna jettanii beekuu danda'uudha qabdanii jechuudha. Yoo kana hin beeknetti biyyattiin sun gaaga'ama hamaa keessa seenti. Ammas ammoo waan kana keessa uummanni keenya maal taane akkam goonu maal godhuu qabna jennee wal gaafachuus hin qabnu. Wanti nuti irratti dhaabbachuu qabnu Abiyyis deeggaruu hin qabnu, TPLFis deeggaruu hin qabnu, waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessuu danda'udha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ijoollee bosona jirtu yookiin ijoollee dirree jirtuuf ammoo dhaamsi qabu guddaan yeroo isin استراتيجي برباچسات او بافتني كالتي لوكيشن هوند تمرتني كالتي اسم فوندرت ديمو دندان جروكا غافتي بلفيفي ابي وللتو باتي كل سدي غوتو ورانا دبلسو ماورو فوندرت ديمو فيس هانغا ديم تسنيس ني بيك هانغا ديم ني بيك ام بموسن دران ديمو دا عريفچسان يوكين مكلت عريفچسا دا ديمو دندا ودا قبدن يچو سبب ني سامو دندامي اجولي ورانا دبلسو ماورو الجرا بوليسين اوروميامو كارا ورانا دبلسو ماورو ديمتني لبو كيسن ابو من كارا ورانا دبلسو ماورو ماكامو دندا ودا قبدن يچو اجولين Polisi Oromia federala yerom makana demtani orati kai yokin mo lola faida hin kamnef umur kara warana dablisumma oromotti makamtani warana dablisumma oromo hoci biye kesani dabbachun danga kesani dabbatani TPLFis akka Oromia hin senne orgu ka qabdan amma jechu kuni erga polisi Oromiati ergam polisi Oromia federala fi hanga Liyu polisi tijirtani ijoolleen Oromoo yeroo ammaa kana deemtanii naannoo Tigraayitti loluu osoo hin taane Oromiyaaf galtanii daangaa Oromiyaa Tigraay akka hin seenne dhorguu danda'uudha qabdanii jechuudha. Yoo kana hin ta'inetti biyya keessanii fi saba keessanillee diinatti gurgurachaa jirtan warri TPLF farka dhahaa jirtanillee jechuudha. Likki Abiyyi taatu argine waraana adda bilisummaa Oromoo argee jira Abiyyi taatu. Abiyyiidhaan falmachuu wayya bifa haaraan update goone TPLFidhaan walloluur. Kanaaf ammoo dhaamsi kiyya gabaabaan guyyaa har'aa kanuma sagantaa keenya hanga xumuratti waan dhaggeeffattaniif galatooma yaada hawaasaa qabadheetiin isin dhufa. Horaa bulaa ani kan isin wajjin ture hanga ammaa Riyaad Bashir. Namoonni hanga ammaatti maatiin hin ta'in karaa page keenyatiin follow nu godhaa karaa YouTube channel keenyatiin ammoo subscribe nu godhaa maatiin utaa warri maatii keenya ammoo waan hordoftaniif galatooma like share godhaa walii daddabarsaa